misoomni kooriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetame magaalaa miidhagsuun cinaatti madda carraa hojii ta'uu danda'eera. Madda carraa hojii ta'ee yoo jennu ijaarsi yeroo gaggeeffamurraa eegalee carraan hojii argame maatii hedduu bulchaa ture. Yeroo ijaarsi isaa xumuramu bakka bashannanaa ta'uu, bakka konkolaataan itti chaarjeeffamu akkasumas bakka daldalaa ta'uun dargaggoota hedduuf carraa hojii baneera. Fayyadamtoonni gatii misooma kooriidarii hubatan akkasitti ragaa bahu. Baay'ee namatti hin tolu, carraan hojiillee baay'ee rakkisaa ture. Amma kooriidara lamaatiin erga hojjetamee dargaggoota baay'eef carraa hojii uumeera. Isaan keessaa anillee tokko. Galii asiin argadhulla yaa maatii kootti nan jiraachisa, daa'imman qaba, ijoollee kootti nan barsiisa. Kanaan kan ka'e immoo bakkee biraas hundumtuu sirrateeti sababum kana addoomtu waan sirrateef maatii keenya ittiin guddisna. Duratti waa gammanuma argannee jiru sababii kooriidarii kuma bal'ateen eegumsa kana argachuu dandeenya. Magaalaan Finfinnee kooriidarii lamaatiif illee akkanatti hojjetamne turre. Magaalaa akka miidhagdullee hin taane ture. Amma garuu kooriidarii lamaatii magaalaa Finfinnee baay'ee bareechitu jira. Carraa hojii yoo jennu gargaaramummaarraa gara of danda'utti kallattiin ce'uudha. Misoomni magaalattii keessatti hojjetamaa jiru dargaggoota magaalattii of danda'u irra darbanii maatii gargaaruu danda'uun hiikoo addaa qabaa kan jedhan fayyadamtoota carraa hojii misooma kooriidarii magaalatti fidee dhufeen kan jijjiiramanidha. Maatii kiyyas nan jiraachisaa, manatti jiraadhus kiraayis nan kaffaladha. Beeksisa kiyyas raddaatan jira. Duraan baay'ee yaa'u awwaara qaba, baay'ee simbareedama moo baay'ee namatti gaariidha. Hojjaa baay'ee argannaa jirraas bakka hundattuu bakka ijaarama baay'ee itti fayyadamaa jirra. Kooriidariin hojjetamuunsa anaaf carraa hojii baay'ee argadheetan jira. Hojiin si argadhe kuni anarra darbee maatii kootillee nan gargaara. Boloota kootillee nan gargaara kan inni si argadhu jechuudha. Ana qofaaf itoo hin taane namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumeetu jira jechuudha kooriidarii lamaatiin. Misoomni yeroo jalqabamu bu'aasaa caalaa rakkoo isaatu dubbatamaa ture kan jedhan Daayireektarii itti aanaa Abbaa Taayitaa bulchiinsa misooma kooriidarii fi qarqara lageenii fi hoogganaa damee koominikeeshinii magaalaa Finfinnee obbo Siyyum Kabbadaa misoomni kun miidhagina magaalaa fiduun cinaatti carraa hojii sadarkaan uumuun lakkoofsa hojii dhabdootaa hir'isuunsaa qabatamaan mul'ateera jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin misooma kooriidarii fi qarqara lageenii erga jalqabe bubbulee jira. Hojii kana keessatti carraa hojii uumuudhaan wal qabatee namni kan ilaalu gara fuulduraatti erga hojichi xumuramee bu'aan argamee booda hojii achirratti argamu sana qofa ilaaluu danda'a. Garuu jalqabbii isaa irraa kaasee hanga ammaatti sadarkaa garaagaraatti hanga kooriidarii eegallee misooma qarqara lageenii eegallee sadarkaa kanarra geenye jalqabee to'ii hojiileen sadarkaan uumamaa turaniiru. Obbo Siyyum itti dabaluun jalqaba misoomaatiin carraan hojii argame naannolee misoomni kooriidarii hojjetamanii xumuramanittis maatiin hedduun hojjete akka jiraatuuf sababa ta'eera jedhan. Erga kooriidariinis xumuramee naannoo qarqara lageenii irrattis immoo erga xumurameen booda hojiileen garaagaraa immoo qarqara lageenii irratti kan hojjetaman jiru. Kooriidarii keessattis immoo kan akka kaafteeriyaa, iddoowwan oolmaa daa'immanii, iddoo dirreewwan ispoortii adda addaa fi kan kana fakkaatan yeroo hojjetaman isaan keessatti immoo kaafteeriyaa garaagaraa keessatti hojii qacaramanii hojjechuu irraa jalqabee to'i ofii isaaniitiifis of danda'anii carraa argatanii to'i immoo fudhatanii to'i hojii dhuunfaa isaaniitis akka banataniif carraa uumuun danda'amee jira.